الشمع كبجمتوت أبجالتمتوت إلمان أورمو كم نجاك السني فياك أبدو جرتو بقى جراتني بومبي ليه جدو كنا دربتمات ورانيرا بقى ربي سنهم بسيف هنجي كنرا بقى ولمان حفني هر علي مال قبته في أكنا موت برول ليه سوتشو هنجي جيرتو أنا الما مسكيناتي وأنا أما أما جيرتون اللي بقى إنكمو أكسيتي علين هر مال قبته في لاتا dura waada isni galee ture waan tokko garuu jidduu kanatti waan dubbadhu tokko jira yeroo biraatiif akka ta'u abdii qaba waa lama qaba har'a maal inni waa'ee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yookiin OMN fi waa'ee namoota miidiyaa kanarratti dibbeetuman yookaan olola hin taane oofanii hayyee mee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jechuun sagalee ilmaan Oromoo guutuuti. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jechuun sagalee ilmaan Oromoo karakkina keessa jiran karakkina keessaa dhageessisu. Ilmaan Oromoo waan biyya keessatti jiran gabaasa addunyaatiif kan gochaa jiran. Kan namoota dirree qabsoo keessatti seenaa gurguddaa beekan gara miidiyaa kanatti affeeranii fidanii akka dhaloonni ammaal dalagisa jedhu ofirraa baran. wantoota ilmaan Oromoo fi Oromiyaa irratti wal qabsiisanii gabaasaalee gurguddaa gochaa turan dalaganii dalaganiis jiran kanaaf namoonni miidiyaa kana akka waan Jawaar kan kophaa isaa yookaan kan dhuunfaa isaa gootanii dubbattan wantoota akkanarraa akka of eegan miidiyaan kan Jawaar yookaan kan nama biraa osoo hin taane miidiyaan kan ilmaan Oromoo gootuuti miidiyaan OMN kan ilmaan Oromoo guutuuti qabeenya ilmaan Oromooti kana ammoo warroonni miidiyaa kana hooggananii fi warroonni miidiyaa kana bu'uureessan jaaran jechaa jiran kanaaf miidiyaa hawaasa ummataa sagalee ummata ilmaan Oromoo ta'e kanarratti warroonni olola ooftanii miidiyaa kana balleessuu barbaadan miidiyaan kun otoo hin banne isintu badaa miidiyaan kun otoo hin banne isintu badaa jira. namni qabsoon ilmaan Oromoo akka galman geenye barbaadu sagaleen ilmaan Oromoo akka hin dhagahamne barbaadu rabbi isaa balleessu kanaaf gara Facebookaatiin miidiyaa kanarratti waan hin taane dubbachuu fi ololatumu osoo hin taane hoo dandeessa qarqaaruu dadhabnaanu ilmaan Oromoodhaa miilee namee kan hin qarqaarra waan qabnu afaan keessan qabadhaadha zim jedhaa ta'a miidiyaan kan ilmaan Oromooti sagalee ilmaan Oromoo Oromiyaa fi Oromoo irratti xiyyeeffatanii waan gurguddaa dalagaa jiran kanaaf miidiyaa kanarratti namoonni waan hin taane ooftan of eeggadhaa of qusadhaa isiniin jenna inni kan biraa waa'ee namoota tokko kan achi keessaa bahanii yookaan alumarraa waa'ee miidiyaa kana osoo hin beekne olola oofan yookaan dibbeetuma wahii Jawaar irratti miidiyaa kanarratti duraan dursee Jawaar Mohammed jechuun maal jechuudha Jawaar Mohammed jechuun leenca caalu Jawaar Mohammed waan seenaa Oromoo keessatti takkaa dalagaa hin beekne nama dalageedha agartanii warri Jawaar Mohammed akkas godha jettanii olola ooftan agartanii Jawaar balleessuu osoo hin taane ofii keessanii badaa jirtan mee nama tokko isin haa kaasu namoota hedduutu jira maqaa namaallee dhahuun faayidaan qabu namoota olola oofan Facebook kanarratti Dr. Salamoo Ungushee moo maal jettaniin jaarsa tokko nama guddaadhallee guddaan rabbii dubbii daa'imni dubbanne dubbata Facebook kanarratti aboo saahibii nuti afaan Ingiliffaan bee nuti afaan Oromootiin as bayinu barreessi akka silaati Jawaar irratti fi waan hin taane barreessaa jirtu namni afaan kana beeku nuu hima kanaaf Dr. Salamoo Ungushee kun nama akkamiiti beektu inni Dr. Salamoo Ungushee osoo hin taane doktora hinaaffaati agartanii abbaan Salamoo Ungusheetiif haati isaanii gaafa inni daa'imaa qoraan cabsanii ibidda bukkisanii nyaata itti kennanii mana barnootaa ganama fuularraa dhiqanii mana barnootaa geessanii
baradhuuti lammii kan kee jijjiiri ofii fillee of jijjiirii jennaani inni mana barnootaa jawaar faan itti baratan kan toltuu faan itti baratan kan namoonni hayyoonni biraa kan akka eenyu jedhee isin hedduun isaanii itti baratan dhiisaniiti mana barnootaa hinaaffaatti dhaqee barate jechuun inni Salamoon Ungushee doktora hinaaffaati kana beeka saahibii haqa walii himuu walirratti duuluudhaa miti nuti ilmaan Oromoo har'aas boruus nama Umar Suleemaa fi Jawaar Muhammad tuqu abadan hin dhiifnu abadan Jawaar Muhammad nama ilmaan Oromoo hoogganuu dhiisitii Afrikaa guutuu otoo ICC fi Mali fi Marreen hin seenne nama nageenya Afrikaa guutuu hoogganee eeguu danda'uudha suuraa isaa fokkiftanii kan agartee waan hin taane ooftan bareedinaas agartee isinirra qaba isin fuula hantuutaa gootanii namoonni akka ilmaan Oromoo hin bilisoomsine barbaaddan akka ilmaan Oromoo sagaleen isaanii hin dhagahamne barbaaddan warri suuraa Jawaar barleessitan isin fuula hantuutaa gootanii Jawaar Muhammad bareedina jedhii dandeettii jedhii waa hunduma rabbiin kenneefii jira isin alhamdulillah baguma rabbiin Jawaar Oromoo godhe jettanii rabbii galatoonfachuu qabdan malee Jawaar Muhammad irratti olola oofuu qabdan Jawaar fi Umar Suleemaan Oromoo maal jette isiniif fakkaata hoolaan abbaa gaarii qabu duma ala kaahee rafaa jette abbaa gaarii qabdan nama isiniif wajjin dhaabbatu nama lubbuu isiniif kennu hedduu qabdan waan barbaadan ja'a waan beektanirraa ilmaan Oromoo qarqaara ka isin duuba deemee dubbii isin waan hin taane isin jedhu agartanii sirritti itti muudhaaf qophiidha nuti dalagaa isin dalagaa keessan qofarratti geerari umar keenyatis geerari dhiqi ummata kana ummata adda wal diigu kan agarte mee eenyu kan Jawaar irratti olola ooftan hanga Jawaar daladdaniiti wanni isin daladdan ilmaan Oromoo biratti beekamtii dhabe moolakki waan gaarii dalaguun badee jira amma addunyaan garagaltee jirti hinaaffaadhaan addunyaa kanarratti beekamne nama beekamaa taanaa hojjettan akkasitti kararra jirtan hinaaffa yoo kan beekamtan taatan sabboontota hedduutu jira kan waan gaarii dalage toltuutu fa'aa otoo fudhattanii Jawaar fakkeenya Abdii Fiixee fa'aa namoota achi keessa dalagan hedduun isaanii ilmaan Oromoo biratti amma jaalalaan ganan jedhamni qaban maaliif hojjettan waan gaarii dalaganiif isin namni miidiyaa kanarratti olola hin taane ooftan of eeggadhaa seenaa keessan hin xureessina isin nama guddaadha hayyoota nurra waa beektan garuu ammoo beekumsa qabdan hinaaffa fi hizdiitti jijjiirtanii of jalaan balleessina rabbumaa jedha hinaaffaan gara rabbiitinis naman baasu kanaaf Jawaar nama Oromoo jaaree akeeka fi kaayyoo hedduu lafaa qabu kana balleessuudhaaf hoo barbaaddan otoo Jawaar hin miidhamneen dura isintu baduudha ta'a waan tokkotu jira maal inni namni adda bilisummaa Oromoo keessatti dhufee seenee qawween itti kennamtee lolee qabsoo keessa deebi'ee shira dalaguu barbaade gartanii tokkoffaa ni gorfama lammaffaa ni gorfama sadaffaa ni gorfama dinnaanoo kilaashii fudhataniiti mataa isaa keessadhaan akka bufaatti isin ammoo warri miidiyaa Oromoo irratti olola ooftanii Jawaarii fi namoota achi keessa dalagan irratti olola ooftan akka bufaatti gartee mukaan mataa keessa isin dhoonne isin ajjeefna maali kunsi namoonni gurguddaan kan waan gaarii irraa baranna jennu olola walirratti ooftanii akkam taanan kanaaf Jawaar Muhammad abbaa gaarii qabda ilmaan Oromoo sifaana hiriirra Umar atis geeriri karaa Umar jedhe hin deemna dhiqi ummata kana boonurraa yaa akhi ummata waan hin taane dalagu kana isin ammoo warroonni Facebook irraa nama Salamoon Ungushee jedhamuu fi fakkaatota isaanii jala deemuu dhiisadha waan inni ergees koomentii isin barreessina namni yoo saree isin jedhe ati deebitee yoo waa jechuun baatte irra aara waasiin jedhe yoo ati waan san caalu deebifteef homaa hin aaru garuu inni waasiin jedhe yoo deebisuuf dhabde baay'ee aara kanaaf Jawaar nuti ilmaan Oromoo sifaana jirra jaaramnee jirra waan ati jette jenna Umar Suleemaanin nu jiraadhu
namoonni qaqqaaliin nu jiraadhaa warri shira dalagaa jirtan of eegaa otoo akka bufaatti mataa keessa goone isin ajjeefne agartanii otoo lubbuu teessan hin baafne of qusadhaa isiniin jenna. Namoonni na gorsitaniis galatoomaa hundi keessanuu ulfaadhaa isiniin jenna. Na gorsitaniis kana jajjabeessitaniis kan ammoo lakkati viidiyoo kana qopheessuu qabdu badi jettaniis jabaadhaa hundi keessanuu akkasiitii karaa isiniin mijjateen qabsaayaan biyya